Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoonni waliin jiru hundi keessan baga nagaan bultan kan nagaan nu bulchan nagaan nu oolchu jaala keenya tokkoon qabadhee dhufee ture innis yaadaan waan jiru nu ibsuudhaaf nama qophaa'edha. Kanaafummoo harganutti jira reebuu jiraatu dheessu jiraatu illee naaf hin galle sanumaaf sagalee isalee walumaanuu daawwanna warra yaadaa godhuuf deemu warra immoo leenjitti jirurraa yaada sinii fuudhaa fi leenjiin kunis waan barbaachisaa ta'ee fi waan ammoo leenjuutti jiruuf illee nuuf haa ibsuuti. Kanatti aansuudhaan jaala keenya gaatafaddaa siin jenna. Wanni irraa haasa'uu qabnuus ammoo yeroo ammaa kana keessatti maal keessa jirra maalitti jirra Oromoon maalitti jira maal godhu jira eessa gahee jira warri kaleessa jilbiiffate har'a immoo wal garagalee lafaa ka'utti jira. Isaan hoomaan argatanii bakka jilbiiffatanii ka'utti jiranii Oromoon ammoo bakkuma kaleessaa san keessa jira bakka jijjiiraman qabu yoo rakkina ta'e maleedha. Kanarraa mee yaada qabdu nuuf ibsi jechuu barbaanneeti. Akhiru ketiif galatoomii. Gaa nuti wanni godhuu qabnu maal godhuu qabna? Maaltu ta'u jira yeroo ammaa kana maal ta'u deema jirurraa na gaafatte na fakkaata. Akkas. Nuti wanni godhuu qabnu wal qabachuudha wal jabeeffachuudha. Tokkummaadha wanni amma yeroo ammaa nu barbaachisu. Namni bakka jirutti ilmi namaa hundinuu waliin galu silaahi. Waliin galu abadan. Bani Adam tana dargaa 73 jedhan takkuma keessaa qajeeltuudha jedhan. Amma nutis hammi waa galeef yoo jabaanne kana feefis waa galaa waan hedduu gaa yoo fakkeenya fudhanne waan dhiheenyaatis waan fagoo darbes akki taanu fi akki godhuu qabnu hedduu tilmaamuun nama rakkisanatti fakkaatu. Oromoon garuu wanni inni jabeeffachuu qabu tokkummaa isaati. Tokkummaa isaa guutuu hin jiru waan irratti tokkoomuu qabu. Wanni irratti tokkoomuu qabu nuti rakkinni keenya Oromoo waan waliin dhabne qabna malee waan walirra dhabnu hin qabnu. Hin gabroomne gabrummaa jalaa bahuudhaaf ammoo wanni hundinuu gaa wama kee jirtu fakkaata. Ka gabroomneen humnaani kilaashiini qawweedhaani namni biraatis ka gabrummaa jalaa bahaa jiru haffumaatatti argachaa jiru. Inni kun seeraaf haa fakkeessanii malee nama ibidda harkaa qabu tun qe'in isaa nagahaa yoo torbee tokko boo'e san booda torbeen lammataa isaa gammachuu taate jechuudha. Yeroo hedduu nuti of goyyomsaa akka qaba namni beekee ta'e wallaalaa ta'e karaa nagahaati. Nuti warra akkasiiti. Nagaa namuun jibbuu garuu karaan nagahaa fidanii itti barbaadu. Fakkeenyaaf bara meeqa dura Eertiraan wajjin gabroomtee turte. Eertiraan tuni gabroomte alaamaa ishii dhaabbattee nu himaal taane osoo jennu Tigreen deengadda nu wajjin irra sirbanii amma baatii 2 moo baatii 3 keessatti nuti ayyaana gaddaa kabajannaa kadu'ee fi kaayidhame footoo isaanii guurree maxxanfanne ayyaana gaddaa kabajannaa ayyaana gabrummaa kabajannaa guyyaa itti gabroomne fi waan gabroonfataan nu godhe uummanni jedduma sanaan bahee ayyaana bilisummaa kabajataa jira. Kuni maali? Of tahuu dadhabuu nu agarsiisa. Keenya isaa lubbuun isaatiif waggaa meeqatti lubbuu isaatti dhabee jireenya isaatti dhabee qabeenya isaatti dhabee waggaa meeqa haqaafsiisiif qabsaa'ee gabrummaatti baasu fakkeenya yoo fudhanne fagoon barbaannu namni sanadii gammadaa isa
eenyu warra dhabame durii seenaasa. Kadhiheenya kana Jaal Daawud Ibsaa qabsaa'aa fi abbaa haqaa abbaa Oromoo yoo jenneen dandeenya. Eessa jiraasaan beekne guyyaa tokko namni maaltu maal ta'e eessa jira jee gabbayee gaafate hin jiru. Kanarraa ilaa Oromoon namni amma Oromoo hiriiras bahe hin jiru. Namni amma Oromoo wareegames hin jiru. Namni amma Oromoon qabsoonna jee saaratti dulloomes hin jiru. Warri hiriira bahus hoggaa hiriira bahe maal jechuu jira maal jaa jira. Warri immoo saara jirus eenyu waliin jira eenyutu isaan deeggaru jira. Fakkeenya yoo fudhanne amma warri kaleessa Oromoo bara 27 nyaataa ture cabsaa ture saamaa ture warra isaan jala bulaa tureef bootaa kenneefi duraa maqe har'a wal dhabanii jennaanu baatii 7 keessatti gara galanii bakka isaaniitti deebi'uudhaaf tattaaffataa jiran. Addunyaanis ammoo ilaalcha xiyyeeffatte garuma isaanii malee waa'ee Oromoodhaa dubbataa hin jirtu. Miidiyaan Oromoodhaa kan dubbataa jiru waraanni Tigraay akkana godhe waraanni Tigraay akkana ta'e malee Wallaggaa keessatti rakkoon akkanaa uumamee jira furmaanni akkanaa argamee jira wanni akkanaa tahamee jiran hin jiru jecha jumlamaan taa'ee jira calleessumaan. Kana bira darbii akkuma baantu Jaal Daawud Ibsaadhaa eega gaafa guramee yookiin ukkaanfame jeetii hanga jiruuf hangi jiraanne miidiyaan irraa haasa'utti jiru hin jiru Oromoon irraa dubbatutti jiru hin jiru warruma dhimmi isaadhaa na dhukkubsa jee tokko tokko as bahee yaada dubbatu malee akka nama du'ee deeggarruu fi akka nama du'ee harka dhahaa jirrutti dubbataaf hin jirru. Rakkoo jirtu argaa hin jirru. Oromoon maal ta'eeti maal rakkateeti fakkeenya warra lakkoofsaan Oromoo ganda takkaan geenye hoggaa humna isaanii agarsiisanii hojii isaanii kabachiisanii kabajatanii har'a akkatti miidiyaan guutuun sirbaa jiru. Oromoon ammoo gadda imimmaan jaarsa ilmi jalaa du'een kottaa miidiyaarra dubbadhu jedhanii boochisan kan akkamiin laaltameeti jaalakii. Dubbiin takka wanni jette bara 27 Oromoo wajjin nyaachaa bahanii Oromoon kan jallatee fi kan garaa isaa guuttachuu qofa irratti murteeffate kabiyyii waa'een biyyaa waa'een qabeenyaa waa'een eenyummaa saadaa san dhukkubne bitatanii alangee godhanii waggaa 27 waggaa 28 fedele hunda fakaa turte gaafa deemanis oduunti akka seeraatti karaa tokko bananii siyaasaaf bakka kennanii abbootii siyaasaa kan akka ABO kan akka KFO kanneen biraatis warri maqaadhaaf jiranii jiru. Kana oduu fidanii ulaa bananii furmaata fiduu danda'anii ilmoo isaanii alangeetti furmaata isaanii waliin dhiisanii kutanii hogguu kutan waliin bobba'ee rabbii waliin kaasee ammallee haalli jiru si shakkisiisa. Namni waa shakkine namni jaane ibaadama kana hogguu godhu hogguma rabbii ofii gabbaru waan kana narraa qeebalame jee yoo amanan taane jechuun narraa qeebalameera moo hin qeebalamamoo jedhee yoo shakke malee jechu. Kanarratti ammuma kana haalli mul'atu akkuma gaafa isaan ilmoo isaaniitti bakka gadhiisanii deeman waan abbootii isaaniitti bakka gadhiisanillee fakkaata. Waan injifatamanis fakkaata. Sun hangas mara dhimma keenyallee ta'uu hoowwamarraa baran jechuudha. Malee deengadda xayyaaraan dhahaa turan deengadda maaliin godhaa turan har'ammoo namumti kanatti wanni sun bu'aanii fi dirree guddoo sana qabsahee jala bilisummaatiin injifannoo guyyaa injifannoo jee dirree keessatti bakka saaruu waan ta'uu danda'aman bakka wanni ta'uu danda'aman keessa wanni ijaan haalli kun maal fakkaata walii galee jarri fusi jechisiisuu danda'a. Amma nuti waa'ee qabsaa'ota keenyaatti yoo dabarre wanni jaraa namaan galwachuun baanaa ba'a. Yaadi kan kee jechaa jirtu jarri injifannoo duun taane walii galtee nuun ni mala yoo fedhanuu xayyaaraanus dha'uun ni mala hojii isaan isaanii sun ajaa'iba jechuu keeti ga. Oduunti barbaada qabaatanii mootummaan kun hamma kan akka kana uummanni kun meeshaa guddaa irraa guure guyyaa duraa meeshaa guddaa irraa guuranii waan hunda irra kaafitanii
Hoggaa isaan amma akkanatti dhiisisanii magaalaa kee garagalan gar dura xayyaaraan danimaan dahinarra xayyaara sana sinuma qaban gaa qilleensii jalaa hidhame hin jiru meeshaa ofirraa ittisuun jarri kun hin qabu. Waliigaltee lola dhaabuudha mootummaan gaafatee hin jiru. Waliigaltee lola dhaabuu kana oduun taane kanuma dura dubbiin injifanne jechuudha tunis dhuftee bargamasi wal faana dhufte wanni kun. Waan sii galuun qabu wal keessa maadha amma habashaa yeroo hunda rakkoo isaa jidduu jiru dhiiftee fi kabara kanaa kanatti xiqqoo takka walirra dhibaahan malee haa Oromoo balleessuu akkamitti Oromoo balleessinuu irratti Oromoo injifannuu irratti walii galanii gaafa Oromoo lafaan dhahan yookiin laafisan gara galanii kan isaanii sanitti deebisanii wal fixan jedhe. Amma waa'ee qabsaa'ota Oromootaa yoo laalle namni hogguu hiriira warri amma hiriira bahaa kun warri kaayyoo qabu warri hegeree qabsaa'u kutannoodhaan ichaan qabsaa'u nama gabaabaa ta'uu si agarsiisa. Namni akkuma gaafa lal akkuma adulaalee janii baala tokko sadii keeraan marguu jira. Ganama aduun hogguu gabbaate gadi fuula gala galgala hogguun aduun ol garagaltee ol gala dhaabbatan qabu. Hiriira yoo bahan footoo nama tokkoo nama lamaa yoo guddate sadii maxxanfatanii gabbaan. Maaliifuu maxxanfattee hojii kasaan beeku. Nama humnaan si bushuu jiru nama ganama haadha duratti majjeessuu jiru haqi abaluu haa bahu jedhanii namtichuma inni addabaabaa irratti baasee dirree irra baasee haadhaa fi maatii gabbaasee ajjeese kana isuma kana garagalanii haqi haa bahu haqi abaluu haa bahu jedhanii gaafatan jechuudha. Kan ajjeese kan akka gaafanuuti sumaa jechuu gaheetiga. Kan haqa gaafatamuuti suma jechuudha. Abbaan fedhe raga ofiitti hin bahu. Armaa mootummaan mana seeraati. Abbaan seeraa moo abbaan maarree abbaan manni murtee hogguunii fi kumaan qabdu jee gadhiisa. Mootummaan kun tokko suuraarraa fuudhee bakka biraa geeffatee mooraa waraanaa geeffatee bakka barbaadu geessee akka fedhe barbaade godha jechuudha. Namni keenya maaliif gowwoma? Maaliin akkana godhuu jira? Namni harka qullaa mana hidhaarraa ba'e harka qullaa ba'e wali karaarra dhaabbatee eeguu qawwee qaba. Qawween alatti furmaanni takka hin jiru.